masaraa abbaa Jifar namni gartee maallaqa kennee fi haara yoomse xaaliyaan ta'uu beeytaati. Xaaliyaanii kennee fi jechuun tanaas ittiin sii dhufa. Akka isaan wal godhan sii galee. Lammaan iddoo tanatti bishaan ta'ee ichiyuu utaalee Ingiliz hunda dhaqee Ingilizirraan Washington DC hunda dhufee gartee jalaa bahuudhaaf iddoo tattaafachuu ture rabbi isaa waliin naqeeti sababa Somaaliyaalaandiin itti himanii jechuudha. Maaltu ta'eega? Eega dubbii Somaaliyaalaandii wal dhaban booda maallaqa masaraa abbaa Jifar haara yoomsi jedhanii abiyyi kennan masaraa haara yoomsi khoottaa jeeti isaan araarsuu dheengaddaa feere. Akka Michael Rubio qaallicha Faransaay san masaraa ila Sillaasee maallaqa inni gartee hospitaalaan jaari, yuunivarsiitiin jaari, rakkataan gargaari, nama HIV qabu, nama dhukkubsataan gargaari jeetti kenne inni masaraa ila Sillaaseetiin haara yoomseeti. Sigili masaraa ila Sillaaseetiin haara yoomseeti. Khoottu kuno maallaqaati naa kennite faayidarra oolche. Qaallichi hospitaalaan jaari maaliin jaari hoggiju kuno masaraa jaddaaltanaa naa yoomse. Qaallichi kanuma afaan qabateetu sa'a lama qofachi dhaabbate. Ganaanaa fi fuula keetillee rabbi waliin garsiisin jee xayyaara horee jabuuti kutee jechuudha. Inni masaraa abbaa Jifar tana haara yoomseeti. Qaallitti xaaliyaan san araarfatee lammaa kana hudhee fuudhuudhaa qophaa'ee jechuudha. Lammaan already iccitii dhagayate sigale. Lammaan already iccitii dhagayate jaartiin deema si badi asii jetteen. Eenyus wajji dhaabbatami kana. Inni duraan jaartii xaaliyaan tana yaamee wayje'ee qiyaama kaa'u haasawa abiyyi keessa yoo yaadatan taate jimma duraan rooma lammaffaa jaaniini amma rooma tokkoffaa goonaa jeemoon jenne abi aara qaallittiin xaaliyaan gartee afeerraa isaa waraqaa invitationa isaa cancel gooteeni jechisan jedhe inni xaaliyaan iddaadachuu jira miskiinni kiyyoomaan beeku jee harkatumuu ture jechuudha sigale jee harkatumuu ture. Sigale soosaniifu nuti dubbii keessa quba qabnaa gabbaati jennee eeggachuu turre alhamdulillahi rabbil alamin rabbi nun qaane isine hanguma xiqqa gabbaaseeti khudoo isaa fi Ingiliz walitti diina godhee gartee masaraa abbaa Jifar gubbaa dhaabbatee asiin rooma tokkoffaa godha malee gana isinichi lammaan adorkattanii hanjamaan ittiin gootan jee ichiitti dhaadate Meelaan nama dhugaa dalagu. Nama dhugaan obboleessaa wajji qabsaa'u. Nama dhugaan obboleessa isaa jaalatu. Nama dhugaan qabsoo oromummaa san jaalatu. Qulqullina isaatiin Lammaa Magarsaa as eege malee addaa biyyiiti qabriin Lammaa Magarsaa wanta baaftee jechuudha. Faraqataan ummanni Lammaa maaliif akka jibba? Maaliif akka dhabamsiisuu barbaada yoo kan jennu taate sigale walgawma tana dura osoon jimmattiin deemin dura baatii lama fi sadiini taha kaabinee isaa walii qabee mee hanga lammaa ammallee lammaanuma jaalatanii testiin godha jee lammaan dhufu jira maal jennaan namni guutuun lafaa ka'ee harkatume jedhan hay isin kaniina nama meeqa isin bulcha ammallee namicharraa abdiin muradan namicha kaansar mataa qabee ganaan jiraatu ganaan dhufu abdii muradhaa jeen hangas takka kaabinee hunda gartee qalbii cabsee rakkisuu ture jechuudha. Ni beeka. Eenyu akka TPLF cabse, eenyu akka TPLF ija keessa waraanuu ture, eenyu akka gartee PP'n jaalattu ni beeka jechuudha. Wanni inni specially nam lama jibbuuf sirri jibba. Jaawarii fi Lammaa wanni inni lubburraa jibbuuf taayee dabalate. Sigale. Jaawar Mahammadii fi Lammaa Magarsaa kun joolleen isaan aangorti fidani arra taraayyaa ittisaa taatee qawwee hidhattee yaa'u jirtu tun. Joollee dheengadda Jaawar karaa cufsiisuu ture. Lammaa Magarsaa qeyroo jechuun raayyaa ittisa keenyaati. Raayyaa ittisa biyyaati jee gartee Lammaan dhaadheessuu ture. Siidaa dhaabuuf ture. Lammaa lammicho abbaa maarree jaanii gartee warra dheengadda faarsuu tureetu aangorraas jira. Qawwee sarkaa qaba. Amma Republican Guard jeetan inni fi tarrisee deemtuun hundi joollee qeyroo Jaawar karaa cufsiisuu ture.
abba feete gaafadhu. Warri miseensota paartii badhaadhinaa kan mataa'ee harkatu muka caluma jee qaallicha kana ajaa'ibuundi lammaan yoom dhufaa. Bara amma muslimaa fi kiristaanini jiises eegu jirra bara. Amma muslimaa fi kiristaanini jiises ni dhufaa. Isa ibnu ilmi Maryam ni dhufa jechuudha waliif gallaame. Guyyam dhufaan beeynu bara. PPnis lammaan dhufuuf ta'a. Guyyam dhufan beeyne malee dhufuuf ta'a akka jiises sanitti eeggachuu jirti. Lammaan lubbuun jiraachuun gartee lammaan lubbuun jiraachuun gartee isa ciisa dhoorkitee jechuudha. Ciisa dhoorkitee jechuudha. Maaliif maafiin gartee namicha kana waan manguddoon jettu san akkamitti gartee waliin ajjeesinaa jechuu san dhageeffadhee akkami qaallichi kun na harkaa ba'e asii keessa galte jechuudha. Maaliif tun hundi taate? Ani tortore sirni kiyya tortore jibbame namni hundi na jibbe namni na dhageeffatus hin jiru ganaa sirni kiyya qawweeyyoo taate malee siyaasaan xiyya na harkaa duute bosobosoite biyyee naqamte sigale nama unni waa beeku hundi na jalaa yaa'e faayidaa warra faayidaa deemu qofaan na jalatti hafe warri faayidaa deemu hoggii garaan isaanii irratan sigale kadura itti hoflu warra isa faarsu kana sigale especially namni faayidaa si faarsu gaafa faayidaa dhabe si dhumatte jechu warra faayidaa na jala harkanaa dha'u malee namni gartee dhugaan sabummaa na wajji qabsaa'u hundi na biraa yaa'e sigale keessattuu Lammaa Magarsaa jechuun nama Amaarrini jaalatu Tigreelleen jaalatu sabaa sablammiin biyyessanii hundi Lammaa dhufee aangoo qabatu deema yoo jaan ni gammadanii jechuudha. Lammaa dhufee aangoo irra deebuu deema yoo jaan sigale isa caalaa haga ammatti Lammaa inninuu Lammaadha wanta godhataan siin jebo laalteen gartuu hoggiitti jabaatte mee piippi laale. Amma fakkeenya tokkoon sii kenna wayii si yaadachiisa. Gaafa sanyiin faan galan Lammaa Magarsaa dhufee sanyii faa dubbisuu deemaa way Lammaa Magarsaa wal ta'uu kana gammadee waboon galuu kana gammadee jedhanii oofuun turre sigale. Lammaan piippiidhaaf qimamaa jechuudha sigale. Qimamaa jechuudha. Kana hunda gartee namicha kana hirriba dhoorke. Jaalalli namichi kun qabu inni callisuun kun daranuu pirootikala isaa gartee jaalatamuu isaa baay'ee dabaltee waan jirtuuf sabaa sablammii biratti fudhatama qaba jecha tokko hin jenne beeki. Nam tokkoonis umaan jenne nam tokkoonis hanga hayyoonni kun illee lallaaqatan inni laaqannii beekadhu. Akkanuma laalee rabbi irratti hin sidiisa jeensi. Akkanuma laaleetuma walin laaleetuma eega naganti. Eega ana asi gartee nama hunda si dura dhaabbatee asiin si gahe ganti rabbumarra wal dhiifnaa jeni. Rabbi inni irra dhiiseenii tokkana dachii shirgodhuu ni jira. Amma bara faraqataan dachii ol kaasaan hirribaa hin qabu siin jedha. Hoggii inni ni irra fajee waraana kana ifiin marsi rabbiin dhufee dachii lolaan gagagagaga. Hay na dhufanii woboo dhufee moofannoo dhufee jee kee lafarra fiiga siin jedha. Bara rabbiin dalagaa isaatti jira. Jaawar qofaan lola jira si fakkaatte. Lammaa qofa lolu jira si fakkaata rabbiin lolu jira bar sossoosuun jira yoo ati adabachuu baatte akkana fuudheetii siin gombise jee sigale saniifu wanni inni Lammaa dhabamsiisuu barbaaduuf wanni inni Lammaa irra duuluuf wanni inni Lammaa harkaa jibbuuf Lammaan hoogganaa haga ammaa onnee sabaa sablammii keessa jiru. Abbaa feeti gaafadhu. Feetu Lammaa jibbuu dandeessa. Feetu gartee Lammaa deeggaruu dhabuu dandeessa. Sigale dhugaa jirtu garuu haaluu hin dandeessu. Dhugaan siima. Dhugaan jirtu haalamuun hin danda'amtu jechuudha. Sigale dhugaan jirtu dhuguma walitti himnaa bara. Dhugumaan saba kanaa qabsoo hinaa bara. Dhugaa yoo qabatte bara yeroo hunda akkana rabbiin si duuba dhaabbataa bara akka Lammaa Magarsaan. Mee eenyuun Lammaa sagalee ta'e? Isin hundinuu Lammaa jettan malee waan inni keessa jiru ibidda inni keessa gubachuu jiru rabbumaa fi isa qofaaf beekaa jechuudha. Kun isaa qabsoota nu harkaa wanta godhe jeete asii gartee namarra jaara. Eenyu fakkaate bar piipumaatu nama biroo nama gartee Oromoo tanaa yaadu fakkaate jijjiiramuma kanaa namni nu harkaa baase Lammaa bar jette sabboontotatti himti. Warra ummanni fuula beeku warra ummata bira fudhatama qabu warra ummata bira dhageetii qabu bira dhufteeti jimaa wajji qamaatee takka farsu wajji tuttuuttee
lammaa biratti amatti deemti. Fayyaalessi xiyya gatu taalee namnummaan jijjiirama hiccitiin keessa harkadhe siin jaabar. Sigale hiccitiin akkaan keessa harkadhetti namni akka Lammaa Magarsaa Oromoo godhe. Namni akka maarree Oromoo godhe. Sigale hin jiru jaa miskiin fayyaalessi xiyya dhugaa isaati. Maarroo jechoota si amansiisu kana sitti himaa jechuudha. Afaan siyaasaa baratee sigale. Afaan siyaasaa waan baratee sigale jechoota si amansiisu kanaan si dhufaa jechuudha. Sosaniifu namni gartee nuu qabsaawee nuuf jecha hidhamee nuuf jecha gartee nyaanni hundi firri hundi gartee jaalli hundi isa ganee jalaa garagalee kophaa ta'ee garuu sagalee nurraa dhabe yoo jiraate Lammaa Magarsaati. Dhugaan Oromoo sun garuu isa tiisuu jirti jechuudha. Wallahi niin gadda hogii waan namicha kanarra gahaa ture hangaan information qabuu fi waan isarra gahaa jiru haga guyyaa irratti hogiin arke baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Wallahi baay'ee takka na gaddisiisa jechuudha. I'm sorry Lammaa. Dhugaa nama dhugaa qabu ka dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate Lammaadha jechuudha. Ha dhugaa isaa nuti hin galchiniif yoo jiraate kan nuti gartee dhugaa kafallee fi dhugaa isaatiin akka inni gartee isa madaalu biran dhaabbatin sigale Lammaa Magarsaati jechuudha. Lammaa koo ganaa si duuba jirra Rabbi wajji duraanis Rabbii keetiis si wajji jira duraanis gartee Rabbii keetiis si duuba dhaabbachuu jira. Tanaafi Rabbiin shira namicha kana sigale kan inni diploomaasii fayyadamee aangoo qabu fayyadamee baankiif taankii qabu fayyadamee imbaasiichi keessa jirtu fayyadamee haga guyyaa irratti bakka Lammaan itti laaqana nyaatu bakka Lammaan itti hiraata jala deema siin jenna. Meela Lammaa warra Amaaraa kanaa jira gadduu jira maalii jira miitirkishoo gartee hayyoonni sababiroo kun hundinuu gaddurraa eegali hundi isaanii biyya alaa jiran. Mee nama inni diploomaasii irratti hojjetee Naayiroobii qabsiisuu ka'e yoo Jaawar Maammattaati malee ni jira. Mee namni inni diploomaasii irratti hojjetee sigale Ingilizii Xaaliyaanii qabsiisuu ka'e Lammaa Magarsaa malee ni jira. Maaliif ummanni Oromoo kun akka chaansii dhabu isa malee filannoo akka dhabu amma ummanni gaafa Jaawar callisees gaafa nuti asirraa dub mee maal lafaa qabnaa mee maaltu lafa jiraa nuun jechuu ture jechuudha. Sigale akka akkasitti ummanni filannoo dhabu akka ummanni keenya if jibbu akka ummanni keenya gartee siyaasuma tanaawu bara dhi'uma tanaawu siyaasaa namni jibbe aboonurraa usii na jechuu eegalanii bara. Akkuma fedhu kunaa godhuutiin urraa usii sigale jechuu eegalanii bara. Maaliif akka gartee namni isa malee filannoo hin qabne akka beekaanis isuma bareedaan isuma haasawa beeku isa sigale maaliif gowwaa kana if dura gadhiisee hoggee gowwaan kun maayikii kanaan dachii balleesse inni dhufee gartee kana jechaa bakka hayyuu dhufee sigale sammuu uummataa keessa maal jaaran bakka ajabaan akkasaan jiru. Namni injifachuu hin danda'u abbichuu baa malaa namni moo hin danda'u meelola tikiree booda wanni abbichuu baa malaa moo maali Somaaliyaalaandi dhaqee qaanee gale sigale IMF abadan waan isin jettan hin godhu jeeni qaanee deebi'e waan IMF hin jette godheeti kunoo biyya diinagdee khasaararra buusu jira sigale diplomaasii biyyaatti ammaan sirreesse jeekee cee ambaasaaddaroota hunda walii qabee ariihee sigale amma sirreessuu dhiisi hanguma jiru balleesse. Qamadiin biyya alaa ergajee qaanee as deebi'e qamadii maalii miti hoodho gargaarsa janii raasha mee wohuma inni moohinaas kennu. Hin jirtu jechuudha. Duraanis dhiiraa duubaa taphachuu jira inni iskiriinarraa taphataa hoggii isin hin jennu dhugaan fuutan jechuudha. Meemma piippii namuma tokko ka dubbatuuf as kennu. Ka dubbatee quufsuun maraataa fi maraattu asirraa Jaawar qofa arrabsitu malee. Sigale. Jaawar bultii kana qaba Jaawar personally nama keessa seentee mara bar aktivisti goota keenya jedhanii bar jala ta'anii sanu warri gandaalizimii wal jaare kun warra gandummaan qabsoo fidde kun jala ta'aniiti goota keenya maaliif hiika qabsoon beekan gandummaa qabsoo fide yoo gandi isaanii aangorraa bu'e isaan gartee bashannana isaanii kaduritti deebi'anii jechuudha. So saniifu Lammaa Magarsaa gartee nama gartee dhugaadhaa ka dhugaanu biraa dhabee jechuudha. Ka dhugaanu biraa dhabee jechuudha. Hayyoonni keenyallee gubbarra diddiban malee waa'ee Lammaa Magarsaa kana waan inni keessa jiru dhugaa gaqqabanii hin himne jechuudha.
dhugaa qaqqabaniin lammaan nyaatamee ka'e. Garuu dhugaa Oromootii fi dhugaa Oromootan inni piipittiin gurguru